hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha. Nutis jirra nagaa keenya galanni gooftattaa tolu. Akkami isin jirtu baay'ee mul'adhu nan deemimisa. Akkami isin jirtu nagaa keessanii nutis jirra nagaadha. Hin banne jirra. Kuno rabboo laala mataa isaa mursiisee fi tanan dhufee rabboo kootii fi ilaalani. Mucaan kiyyas guddatee jira ammoo sin biraa baddetti jechuudha. Akkam isin jirtu jirra jirtu abukaadoodha. Nagaa keessan hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtanii nagaadhaa jirtu. Hoppapa. Jirra jirtu nagaa keessanii nuti jirra nagaa keenyaanis rabboonis kunoo jirra. Dhagna isaan dhiqne mataa isaarraa mursiiseen dhufe. Innaa akkam isin jirtu miti hin banne homaayyuu hin taane nagaadha galanni gooftattaa tolu. Yaaduma banne yuutuubee jechuun na dabbare waan isaa hin beeku. Dhugaa waaqayyo yuutuubee jechuun na dabbare lafa ta'ee jira firaashii barra firaashii hafneetu rabboon mataa ishii murattee dhufteerra. Innaa bokkaan illee rooba jechuudha Itoophiyaadha. Innaa meestii warri nu yaaddanii jirtu kunoo rabboonis taa'u jammaree in taa'a. Rabboon amma ji'a ja'a ta'ee jira jechuudha. Jaafuu jechuudha amma torba qabachuu fi torban tokko tafeef rabboodhaaf. Oh papa. Inna abokaadoon laachaafii jira. Inna akkam reesin jirtu nagaa keessanii waaqa nuti illee nagaa keenya yaaduma hin badee jechuudha. Yuutuubee jechuun na jibbisiise waan isaan beeku. Maaliif naan kaffalus waan ta'eef maafan itti tacanannaqa bakka. Oma naa kaffalaan jiru yuutuubii waan isaan beeku. Innaa kanamaaf jedhee tanan badee malee jirra. Yuutuubiin xiqqoo na dabbaraa jira waan ta'eef yuutuubirra taa'uuni. Kanamaafan badee malee waan biraatiif mitiin isiniin jedha. Yookiin itti fufuus nan danda'a dhiisuus nan danda'a jechuudha yuutuubii. Yaa durumayyuu dibbirtiidhumaafan yeroo dhufee hojjedha malee maaliif yuutuubiin koos baay'ee sin ilaalamu baay'ee immoo anis irratti hojjechaa hin jiru. Beektu lammiin ishii jedhee naan hojjetu ani immoo kophaa koo yeroo hundaa dhufee akkanuma haasa'uun na dabbara jechuudha. Kanaaf bannee haalli illee duumessa mana keessa maabiraatiitti ibsee hin dukkanaa jechuudha manni keessi. Inni akkamii jirtu miti isin nutis jirra waaqa galata waaqayyo. Fayyaa keenyadha bokkaan roobaa jira Itoophiyaadha garuu ganni hin geenye yeroo malee bokkaan roobaa jira jechuudha amma itti fufalleechaa jiru. Innaa kunoo jirra gaa rabboon kos guddatee argitanii jaarsa guddaa ta'ee jira. Kunoo hin taa'a jechuudha. Ji'a jaawwayii taa'aa jira jechuudha. Innaa kun immoo firaashiin lafa hafee jira. Firaashii jechuun isaaf miti garuu durallee zimu jedhee algalibsii moofaa tokko lafa hafee lafa kaa'anii kaleessa galgala keessummaan dhufeetu irra bulee firaashii kana. Kufeyyuu rabboon. Achumaan ganama kana hin kaasne asuma oolee jechuudha. Ganama hin kaafne asuma oolee. Innaa dhugaa dubbachuudha yuutuubirra bannee jirra baay'eesa. Yuutuubii hojjechuun na dabbare waan isaan beeku na jibbisiise. Innaa malee waan biraatiif miti waaqa nagaadhumaaf bannee xinnoo intarneetiin koos waan miidiyaarra jirullee argaa hin jiru. Intarneetiin koos kuniyyuu viidiyoon koo dafee sin qaqqabe hin beeku. Viidiyoon koos intarneetiinis baay'ee intarneetii tuttuqaa yeroo as safara keenya hojjetamaa jira. Ganaa wadaroo waan ta'e qaxxalaa jiru. Kanaaf jennaan baay'een hojjetu jechuudha. Waayifaan illee inni wannoo ta'a humna hin qabu. Kan namaayyuu natti argamaa hin jiru viidiyoon namaa jechuudha yeroo yuutuubii keessa seenu natti mul'ataa hin jiru. Innaa
Kan koo kunillee yoo sinii dhufe jechuudha. Mataa rabboo argitanii rifeensa isaa duubatti ishii kana nan hambisee fi hin boo'ee jechuudha. Sirriitti irraa murree kana fuuldura xiqqoo hambisnee fi namuma beeknudha. Maatiidha namni mataa kana mureef jechuudha. Mana rifeensaa qaba mucaa biyyaati. Isa muree fi innaa yeroo jabaate seeraan murran malee calluma jedheetuma inni boo'ennaa wannoota ta'e malee seeraan hin muramneefi. Rabboo ko isa maqaa isaas baree jira rabboon. Nagaadhaa jedhiin meeshaan sanaan nagaa jirtu jedhiin nagaa gaafa dhugaa gooftaa ko. Innaa kanas niin jedhaan hordoftoota keenyaa malee waan tokkollee hin taane waaqa nagaadhuma bannee jechuudha. Bakka YouTube hojjechuun na dabbare waan isaan beeku YouTube hojjechuun. Maafan itti tacanaan nagaa sila naan kaffalu osoo sirriitti hojjedhee numa naa kaffala. Ani immoo beektu sirriitti irratti hin hojjedhu YouTube jechuudha. Garuu hojjennaan numa kaffala. Warri hojjechaa jirtan jabaadhaatu hojjedha. Jabaattanii hojjettanii ennaan inuma isinii kaffala. Ani garuu ammana gana wannoo isaan qabu dhimma isaan qabu ittiin dhiphadhu jechuudhaan. YouTube hojjechuudhaaf baay'ee ittiin dhiphadhu. Innaa warri sirriitti rabboo uffata na balleessite rabboon uffata ganamas shurraabee adii tokko uffadheen manaan baay'ee haadha isaa nyaata afaan isaatiin asnan ta'e natti laqallaqe. Kun amma arga amman uffadhe kanas natti laqa kanas nan jijjiirradhe gara manni na balleesseenna ittiin amma na baay'ee amma immoo surrees na balleesse miiccaman uffadheerra. Akkasi kun akkasitti rakkannee biizii taanee siniin jenna. Like share godhaa rabboo ila kaalsii ofirraa baasaa la hojiisaa laala hojiisaa ila hojiisaa. Oh papa je innaa nyaata illee nyaataa jira rabboon amma nyaata seeraan nyaataa jira. Dura seerfeemii nyaataa yoo ta'u garuu biddeenas waan adda addaan hojjedha. Dinnichas nyaata rabboo waan adda addaan hojjedha. Yoo natti tole waan rabboodhaaf hojjedhu isinin agarsiisa nyaata maal akkan hojjedhe daakee laadduu fi isiniin jedha. Yoo na dabbaruu baate na dabbara waan isaan beeku viidiyoo hojjechuun. Innaa kana isiniin jedha like share nu godhaa. Woo kanuma banne nagaadhuma keenyaa isiniin jenna. Rabboon hin kan gatattan baaba birrii isa ofirratti balleessa abukaadoodha. Birrii rabboo laalaa eessa akka gahu qubee maqaa isaatiin jira. Oka dabbaku innaa like share nu godhaa. Abukaadoo laachaa fi rabboodha kun akkasitti cafaqeetananii muuzis nan laadhaaf abukaadoos waan adda addaa nan laadhaaf baabaadhaa fi kuna baabaan kos guddate jaarsa ta'e amma lammatan kajeelaa jira jechuudha. Innaa siifaa ta'uu naan jedha lammata kajeelaan jira. Maaliif kun rabboon guddate bakka maal barbaada kanarra aannan isaa hin dhugaa nyaata isaa hin nyaata kanarra maaliin Obje oparaso hai je jirtu je nagada je essa gasako ela kuno ina kaatan qabu waaqa ta'e mana rakkisu yeroo raasina rakkise malee amma mana rakkisu. Inna kana sinin jedha like share nu godha bye jedhin kuno bye sinin jedha. Bye jettoni isse bakka ciao jedha nagaa ta'aa bye.